Yooyaa harka fuuni Faayisaa Tafariiti Addis Ababa Yuunivarsiitii irraa. Chapter 2 kan inni jedhu The Real and Complex Number System jedha. Ishee kana complex number'idhaan bakka buufattu, kan ammoo real number'idhaan bakka buufattu. Chapter 2 baay'ee salphaadha, baay'ee interestingidha. Garuu mata dureewwan challenge nama godhan jiraachuu danda'u. Isaaniif yeroo keessan laattuun ala wanti gootan kan biraan hin jiru jechuudha. Kana jechuun irra deddeebitanii shaakaltu. Irra deddeebitanii shaakaltan wanti isinitti ulfaatu hin jiru. Baay'ee isaa godhatti barachaa turre. Garuu wanti haaraa ta'a jedhee yaadu almost kutaa 11ffaa qofa keessatti kan barattan complex number'idha. Real number'iin kutaa magajallaatii kaafnee barachaa kan dhufnedha jechuudha. Kitaabni keenyas kan inni kaasu otoo real number'ii fi complex number'ii hin seenin dura jalqabaa natural number'ii isiniif kaasaa jechuudha. Eenyutu saabseetii eenyuti kan jedhu beekuudhaaf jecha dirqamaa lakkoofsi xiqqaan nuyi beekuu qabnu natural number'idha jechuudha. Natural number jechuun lakkoofsa uumamaa kan lakkoofsata lakkaawwii kan eenyurraa jalqabu tokkorraa jalqabu, tokko jedhee lama jedhee sadii jedhee kana deemu sana jechuudha. Kana eenyuyyuu ni beeka. Darbee wanti nuyi barannee turre operations or natural number'ii ni beekna. Operatiinoota arfan jechuudha. Operationii kanneen jennu kan akka ida'uu, kan akka hir'isuu, kan akka baay'isuu fi kan akka hiruu jechuudha. Kitaabni keenyi kan inni hojjeteeru isaan kana lamaan qofaadha. Operationii kana lakkoofsa naturalii irratti apply yoo goone yookaan yoo itti fayyadamne eenyutu jalatti closed ta'a eenyutu immoo miti kan jedhuuf jechuudha. Lakkoofsi lama A fi B'n keessanii miseensa lakkoofsa natural number'ii yoo ta'anii A plus B'n keessanii miseensa natural number'ii ta'uu ni danda'a jettu jechuudha. Lakkoofsi kamiyyuu fudhatanii ilaaltu. Keessaa tokkoon kuffisuu argameennaani hin ta'u jettu. Fakkeenyaaf lakkoofsi xiqqaansaa tokko miti tokko ida'uu lama fudhaa jechuudha. Ni qixxaata sadii naaf kenna. Sadii miseensa eenyuuti? Miseensa natural number'iiti. Itti aansee immoo lakkoofsa arbitrariin fudhachuun tasan fudhaa jechuudha. Nama immoo sadii ida'uu sagalan jedhamee kanaaf kenna 12. Inni kunoo miseensa natural number'iiti yoo jettu jettu. So hundisaayyuu akkasumatti deemaa jechuudha. Keessaa kan x argattan tokkoyyuu hin jiru. Lakkoofsi lama walitti hidhamee natural number isiniif kenna waan ta'eef A, B'n miseensa natural number yoo ta'an tokko tokkoon isaanii jechuudha. A plus B'n keessanis miseensa eenyuti? Natural number'ii jettu jechuudha. Itti aanee kan immoo baay'isuudha. Mee baay'isuu isaa ilaallu. A plus A, B'n miseensa natural number'ii yoo ta'anii A time B no. A time B'n miseensa natural number'ii ta'uu ni danda'a jettanii gaafattu sasii jechuudha. Ni xaamoon ta'u kan jiru ammas lakkoofsa fudhattu tokko baay'isuun lama ni kenna lama ta'a. Lamni immoo miseensa eenyuti? Natural number'iiti. Isheen kun right. Itti aansee lama baay'isuu sadii warma diramaan fudhaa jechuudha. Ni kenna meeqanaa kenna? Jaanaaf kenna. Lama baay'isuu sadii jaanaaf kenna. Kun immoo meeqa jechuudha? Kun immoo kunis miseensa natural number'iti. So ishee kanas maalan godhaa? Right godhaa jechuudha. Sababii kanaafiyyuu A time B'nis tuqaatiinis fayyadamuu dandeenya. Ishee kana beekuu qabdu. Miseensa natural number'iti jechuudha. Kan kitaabni keenya hin kaafne garuu ani immoo isiniif kaasu hir'isuu fi hiruudha. Hir'isuu fi hiruu A, B'n miseensa natural number'ii yoo ta'anii jettu. A minus B'n immoo miseensa natural number'iiti yoo jettu jechuudha. Isa booda lakkoofsa fudhatanii ilaaltu jechuudha. 1 minus 2 jedha meeqanaaf kenna? Negative 1 naaf kenna. Kunoo miseensa natural number'ii miti jechuudha. Asumatti kufee jira. Kanaafiyyuu idduma kanatti kufee waan jiruudhaaf A minus B'n keenyi miseensa natural number'ii yeroo hunda ta'uu dhiisuu ni danda'a jettu jechuudha. So iddoo kanatti maal jettu jechuudha? Natural number is not closed. Natural number is not closed under what? Subtraction. Filadhuufaa keessa dhufa kun. Subtraction. Subtraction jechuun immoo hir'isuu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun hiruu yoo ilaaltanii
fakkeenyaaf tokko irraa lama yoon jedhee kuni 0.5dha. 0.5 immoo miseensa lakkoofsa natural numberii miti. Haaluma wal fakkaatuudhaan maal jettu ture natural number is not closed under what division jettu jechuudha. Is not kana fakkaataa jechuudha. So waa'ee natural numberii amma qooyya boota isaa idduma kanarratti xumurra. Itti aansee kan dhufu properties of addition and multiplication dha. Mallattoon isheen kun addition dha. Mallattoonni kun immoo multiplication dha. Kanaan fayyadamee jiru jechuudha. Kanas guddaatti barannee turre. Kan hir'isuu fi kan baay'isuu natural number irratti kan hir'isuu fi kan hir'uu natural number irratti dubbachuun hin barbaachisu. Sababni isaas they are not closed under what? Under natural number. Kun natural number irratti ilaalaa jira jechuudha. Amaloota akka kamii qabudha? Yeroo properties isiniin jedhu amaloota akka kamii isinitti dhufa? Amaloota kan akka jijjiirraa iddoo, kan akka amala hammattuu fi kan akka amala raabsamaati jechuudha. Isaan kana sadantu isinitti dhufa jechuudha. Triikoomii kan jedhu tokkos ni jira. Kitaaba keessa yoo ilaaltan guutummaatti hubachuu dandeessu baay'ee salphaadha jechuudha. A, B, C ni miseensa natural number yoo ta'anii jettu. Asumarraa jalqabna gaa. Lakkoofsotaan immoo mirkaneessaa deemuu dandeessu jechuudha. A plus B ni qixxaata B plus A jedhe. Asiiti A jalqaba dhufee ture miti hiree. Asii immoo B'tu jalqaba dhufee jechuudha. Inni kun maal jedhama? Commutative property jedhama. Commutative. Itti aansee kan jiru immoo A plus jettanii cuftuu banattanii B plus C yoo jettan inni kun ni qixxaataa jettu. Ishee kanatu cuftuu qaba ture miti hiree. Amma immoo A plus B itti cuftuu jechuudha. A plus B plus C ni qixxaataa jettuu jechuudha. Wal qixadha. Isaan kun wal qixadha waan ta'eef isa kanuma maal jettu associative amala jijjiirraa hammattuu jechuudha. Associative property on natural number. Itti aanee kan jiru kan baay'isuudha. Kan baay'isuus haaluma wal fakkaatuutiin hojjettu jechuudha. A time B ni qixxaataa B time A dha jechuudha. Commutative jenna isa kana. A time jedhetanii B time C ni qixxaataa waan jedhe A time B jedhetanii ammoo C dabareessaa jechuudha. Kunoo hammattuu wal jijjiiruu isa jedhamudha jechuudha. Kun maal jedhama? Associative property dha. Inni itti aanee kan jiru distributive keessa distribute yeroo gootan akkam ta'a? Yeroo baay'isuunii jedhu keessa raabsamu jechuudha. Gabraatiin A time jedhetanii B plus C yoon jedhe kun ni qixxaata A time B A kola kunoo kana keessa raabsu jechuudha. Ammoo A time C naaf kenna plus jedhetanii A time C naaf kenna. Kun distribution properties of multiplication on what? On addition jettuu jenna. Kabira ammoo lakkoofsotaan mirkaneessuu dandeessu. Barataan naachuraalii warreen kanatti ni rakkataa jechuun anaan amansiisu. Isheen kun isin rakkisti taanaanii wantoota gurguddoo hojjechuun immoo baay'ee isinitti cimaa jechuudha. Yoo isa kana kanaan bira dabarru itti aanee kan dhufu lakkoofsa naachuraalii booda kan dhufu lakkoofsa maaliitii? Lakkoofsa hundaati. Lakkoofsa hundaa immoo maaliin bakka buufnaa? Whole numberiitiin bakka buufnaa jechuudha. Whole numberiin immoo kanaatiin bakka bu'a. Isa immoo maalirraa jalqabaa? Lakkoofsa naachuraalii numberii ta'ee 0 matti maktuu jechuudha. 0 union jedhama karaa biraa. 0 union natural number. Kunoo kana jettu jechuudha. So kana bifa set builderiitiin yookaan immoo listing methodidhaan yeroo isin ibsu maal godha jechuudha. 0dhaa jalqaba. 0 mata adda adda godha jechuudha natural numberidhaa. 1 2 3 jedheetanii adeemaa jechuudha. This what? Whole numberidha. Amaloota hir'isuu ida'uu maal kan jennu morma gubbaatti ilaalaa turredha. Amala natural numberiin qabu qabanni kun. Amala natural numberiin qabu qaba. Natural numberii sirriitti xumurtan jennaan whole numberii xumurtaniitu. Because what makes it odd or different? 0 mata adda godhaan ala wanta haaraa isa godhu jiru waan ta'eef amaloota gubbaatti ilaalaa turre. Hin dagatina. A'n keessanii less than B yoo ta'e B'n keessan less than C kan jedhu jira. So isheen kun maal taati jechuudha. Gama biraatiin A'n keessan less than C dha jechuudha. Fakkeenyaaf tokko irraan xiqqaa lamaati. Ammoo lamni irraan xiqqaanyuuti sadiiti jechuudha. Isa booda kunoo C fi A keessan
yeroo walitti fiddanii bifuu jirudha jechuudha. Tokko irraan xiqqaa eenyuutiin jedha jechuudha. Tokko irraan xiqqaa sadiiti. Kun dhugaama dhugaa miti. Dhugaadha inni kun dhugaadha jechuudha. Inni kun transcriptive or transportive waan akkasii jedhama kitaaba keessatti ilaaltu jechuudha. Trichotomy jechuun immoo een keessan yookaan irraan xiqqaa biidhaa yookaan immoo een keessan irraan xiqqaa irraan guddaa biitii yookaan immoo een keessan walqixxee biitaa jechuudha. Amaloota kana sadan gadi hin ta'u yookaan walqixa ta'a yookaan immoo irraan guddaa ta'a yookaan immoo irraan xiqqaa ta'a isa jedhama. Kana fakkaataa jechuudha. Darbee wanti isin beekuu qabdan faaktoroota lakkoofsotaati. Faktors jechuun hirmaattota jenna afaan keenyatti yeroo hin A, B fi C'n keenya miseensa natural number yoo ta'anii A time B'n keenyi C nuuf kennee irra taanaan warri kun lamaa maal jedhamu A fi B'n keenya jechuudha. They are factors. Factor C jennee waamna isaaniitiin. Maqaan isaanii faaktorootadha jechuudha. Yookaan hirmaattota jenna. Gama biraatiin B'n keessan meeqa jechuudha. C over A ta'a jechuudha. Lakkuma ishee kanaaf iddanis jala galcheetu miti hiree. Gama lamaaniitiin over A jettu asiinis over A jettu jechuudha. A fi N keessan wal balleessee umarratti maal argattu jechuudha. B'n keessan kunoo C over A argattu jechuudha. Isa kana jechuudha. A keessan immoo akkam argattu yoo naan jettanii A'n keessan immoo ni qixxaataa taraa isaa jechuudha. C over B ta'a jechuudha. Faaktoroota keessan haala kanaatiin solvi godhattu. Natural number jedhamu waan ta'eedhaaf B'n different from 0 fi A'n different from 0 jechuun hin barbaachisu. Kabira immoo meaning of terms ilaalla. Meaning of terms hin jedhu lakkoofsi tokko A'n keessan evenidha jechuudhaaf even numberidha jedhamuudhaaf dirqama maal ta'uu qaba jechuudha. Lama aframuu qaba. When it is divisible by what? 2 yoo ta'edha jechuudha. A'n keessan odd ta'uudhaaf immoo when it is not divisible. It is divisible yoo not itti jijjiirtu jechuudha ishee kan. When it is not divisible by what? This not divisible by 2 yoo ta'e jechuudha odd jenna isaatiin. Kabira immoo compositive fi primary jechuudha. So let's say jalqaba primary jedhamu. A'n keessan primary ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Prime number ta'uudhaaf when it has the factors 1 fi mataa isaa qabaate. The number itself jedhamti 1 and the number itself which is AM tire AM mataa isaa ta'e. Fakkeenyaaf lakkoofsa odd ta'e eenyu isin fudha. Lakkoofsa prime ta'e eenyu isin fudha. Lakkoofsa 5 isin fudha. 5 kun kan inni hiramuu fi danda'u 5 mataa isaa A jennee kunoo 5 mataa isaa fi lakkoofsa tokko qofaadhaaf jechuudha. Tokkummaa kun hojii ishee kana inni tura. Itti aanee kan jiru lakkoofsi dhumaa composite numberidha. Composite numberii isinuma yaadachiisu malee waan badaa fayyadamuu qabu jechuudha. Composite numberiin immoo faaktoroota 3 fi isaa ol qabate. When it has greater than or equals to 3 factors here qabate jechuudha. Eenyu isiniin fudhaa isa xiqqaasaa 4 isiniin fudha. 4in fakkeenyaaf composite numberidha. Hirmaattota eenyu qaba? Tokko qaba. 2 qaba. Isa dhumaa eenyu qaba? 4 mataa isaa qaba jechuudha. Baay'inni isaanii meeqa? 1 2 3 kunoo baay'ina 3 qaba jechuudha. This what composite number jennee isa waamna jechuudha. Gama biraatiin immoo this is the least composite number jedhama. Least jechuun ishee dhumaati. Lakkoofsa 4tii gadi ta'u fudhattanii composite numberii argachuu dandeessa. Fakkeenyaaf 3 kun composite miti primeidha malee. 2nis primeidha. The least composite number is what? Number 4dha jechuudha. Kanarratti walii gallee jira. Inni itti aanee dhufu prime factorizationidha. Prime factorization akkamitti hojjechaa ture yoo naan jettanii lakkoofsota prime number beekuu qabdu miti. Prime numberiin lakkoofsa mataa isaa fi tokko qofaaf kan hiramu jennee ture. Fakkeenyaaf prime natural numberii list isiniifan godha. Kanaafiyyuu prime numberiin keessan eenyurraatii jalqabachuudha. Lakkoofsa 2 irraatii jalqaba. Umarratti kan isin qabdanii yeroo kana prime number factorize gootan 2 times 2 ta'a jechuudha. Isa kana immoo bifa wannidha yeroo keessan bifa exponent yeroo keessan to the power of 2 jettu jechuudha. 4 keessan kaanuma ta'ee isiniif ta'a. Darbee lakkoofsa kam factorize isiniifan godha? Lakkoofsa 12 prime factorization itti fayyadameetiin factorize isiniif godha. So isheen kun lama meeqa geessi?
ja'a geessi. Egaa ammas kun lamaaf meeqa geessi? Sadii geessi. Uumeera jechuudha. Kun immoo prime numberidha waan ta'eedhaaf waa biraa ta'uu hin danda'u jechuudha. So kun akkamitti barreeffamuu danda'a? 2 time warra kana jechuudha. Warra kana 2 times 3 jechuudha. 2 keenya lama qabna waan ta'eedhaaf 2 the power of 2 jenna time 3 jenna jechuudha. Prime factorization eenyumaafuu galeeredha yaada. Mee ammoo lakkoofsa guddaa isiniif fudheen xiqqoo guddiseen ilaala jechuudha. 30 factorize icon prime factorization dhaan 30 lamaaf meeqa 15 gaa 15 lamaaf dirama waan ta'eedhaaf prime isatti aanu tanca'aa jechuudha. Prime isa itti aanu prime inni itti aanu immoo lakkoofsa 5 immoo 3dha 3 jechuudha. So 3 yeroon hiruu 15 immoo meeqa gaggaa jechuudha 5 gaa jechuudha. So 5 immoo hiramuu danda'u prime waan ta'eedhaaf warra kana ta'a jechuudha 30 keenya. So ni qixxaateen warra itti marii kana baay'isuudhaan ankaa 2 baay'isuu 3 baay'isuu 5 ta'a jechuudha. Kan wal fakkaatu hin jiru. The power of jechuun dandeenyu jechuudha kanuma ta'ee ta'a kun prime factorization keenya asuma irratti xumurraa jechuudha. Mata duree interesting GCF fi LCM dha. GCF jechuun greatest common factor jenna. Greatest common factor jenna. LCM jechuun keenya immoo least common multiple jennee waamna jechuudha. Warreen kana bifa calculation keessatti immoo akkamittiin hojjennaa isa jedhu win ilaalaa kana deemnu ta'a jechuudha. Lakkoofsa lamaa GCF qabaa jechuun hirmaattota waliin guddichaa qaba jechuudha. Common jechuun waliin jechuudha. Factors jechuun hirmaattota jechuudha. Least common multiple jechuun immoo hiramaa jechuun lakkoofsa guddaa hiramaa waliinii jenna ishee kana. Waliinii xiqqecha achi asii jechuudha yeroo hiiktan immoo. So exampleota yeroo fudhachaa deemnu isiniif gala baay'isa definition isaa keessa fagaachuudha baattan gaarii ta'a warra kana. Sababni isaas kan isin gaafatamtanis immoo more or less problem solve gochuu keessatti kan isin gaafatamtan. Kanaaf iyyuu mee exampleota irratti haxiyyeeffan. Sana dura isiniifan ibsa. If biin keessanii GCF qabaachuudhaaf maal ta'uu qabu? Jalqaba prime factorization dhaan step 1 keessatti prime factorization dhaan factorize gochuu qabdu jechuudha. Factorize goona itti aansitan immoo step lammaffaa irratti exponent xiqqaa kan qabu lamaan isaanii irra keessaayyuu jechuudha. Exponent xiqqaa kan qabu prime numberoota walitti exponent prime numberoota qabanii walitti baay'isu jechuudha. Isaaniin walitti multiple gootu jechuudha. How kan jedhuudhaaf immoo mee haa ilaallu. Factorize gootu exponent xiqqaa isa qabuutiin exponent isa xiqqaa qabudha jechuudha. Ishee kana xiqqaa mee haa jennu. Exponent xiqqaa kan qabu garuu commonii kan ta'e. Commonii iddoo lamaan isaatti commonii kan argamu jechuudha. GCF'n commonii barbaaddi. LCF'n immoo yeroo hojjennu isiniif gala malee lamaan isaanii keessatti argamuu hin barbaadu jechuudha. Hunduma isaa fudhata. So let's do amma fakkeenyaadhaaf example nuyi fudhannu 24 fi GCF jechuudha. Kan 60 barbaannu. GCF isaanii meeqa haa jennu. GCF isaanii barbaaduuf jecha maal gochuu qabna jechuudha. Prime factorization itti fayyadamnee factorize gochuu qabna jechuudha. 24 keenya kana akkamitti factorize goona? 3 itti fayyadamnee jechuudha. Lamaaf meeqa gaa 12 gaa jechuudha. Kun immoo lamaaf meeqa gaa 6 gaa jechuudha. Jaambo lamaaf meeqa geessi jechuudha. 3 gaa jechuudha. 3 keessan prime number waan ta'eef dhumatee jira jechuudha. So warra kana walitti baay'istu. Walitti baay'istanii keessan akkamitti kaawwatu ture 24 keessan 2 the power of 3 sadii argama waan ta'eef inni kun 2 the power of 3 time 3 dha jechuudha. 24 keenya fannee jira. Itti aanee kan dhufu immoo 60 keenyas mee factorize godhu lamaaf meeqa 30 30 lamaaf meeqa 15 15 immoo lamaaf hin ga'u 3 gaa jechuudha. 3 meeqa 5 jechuudha. 2 the power of 2 fi 3 5 qabna jechuudha. Kana immoo ni qixxaata. 2 the power of 2 time 3 time 5 jettu jechuudha. As keessaa iddoo lamaan isaa kan lamaan fudhattanii jechuudha.
iddoo lamaan isaatti kan argamu eenyu jettu jechuudha. Iddoo lamaan isaatti kan argamu asiitii 2dha. Kun jechuudha iddoo lamaan isaatti argaman ta'eef ittiin mortu itti aansee immoo 3dha jechuudha. 3 iddoo lamaan isaatti argama garuu 5 iddoo lamaan isaatti hin argamu. Exponentii xiqqaa kan qabu immoo as keessaatii lama gama lamaan argaman keessaa jechuudha. Isa kamtu xiqqaa qaba jechuudha. Exponentii kunoo isa siinis abba karaa abbaa 60 irra qaba jechuudha. So 2 the power of 2 fudha isa. 2 the power of 2 time jedha. Sadii gama lamaan jiran keessaa immoo walqixa waan ta'eedhaaf iddoo walqixa immoo tokko isaa fudhattu jechuudha. 3 the power of 1 dha. Kana jechuun 3 jechuudha. Kanadha jechuudha. GCF in keessan soo GCF of what 24 fi kan 60 meeqadha yoo naan jettan meeqadha jechuudha. So ishiin kun mallattoo hirkitaan qabdu jechuudha. Maansitanii gootu ni qixxaata jettu. 2 the power of 2 2 the power of 2 times 3 dha jechuudha. Ishee kana baay'istanii keessu. 2 the power of 2 4 dha. 4 times 3 which is equals to 12 isiniif kenna jechuudha. Deebiin keessan dhumaa kan tarii kana ta'a. Inni leengizii fi inni karaa fagoonis jira isatti hin fayyadamina. Kan lamaan isaanii erga listi gootanii inni baasan sun isinitti cimuu waan danda'uudhaaf jechuudha. Example dabalataa isiniif hin kenna. Example dabalataa isiniif kennu GCF ni kan 15 fi kan 30 meeqaa isiniin jedhama. So kanas barbaaduudhaaf jecha dirqama factorize gootu jechuudha. Step jalqaba irratti 15 koo factorizing godha. 15 kun lamaaf naramu itti aanee kan naramu danda'u 3 fida jechuudha. So meeqa gaa 5 kaa 5 prime number dha waan taateef kanumaan dhumti jechuudha. 15 keessaan 3 baay'isuu 5 ta'ee dhumateera. Itti aanee kan jiru immoo 30. 30 koo lamaan meeqaa 15 15 immoo amma hojjennee kaanee 3 baay'isuu 5 jechuudha. 3 5 taatee jechuudha. Finally meeqa qabna jechuudha. 2 baay'isuu 3 baay'isuu 15 qabna jechuudha. Warra kanatti fayyadamna jechuudha. So GCF warra kana iddoo gama lamaanitti kan argamu eenyudha jettu. Gama lamaanitti kan argamu asiitii 3dha. Asii kunoo mommoo 3 jechuudha. Lamni hin argamu. Asiin jiru waan ta'eedhaaf lama isiin jira. Itti aansee immoo 5dha jechuudha. 5 koo asis jira jechuudha. Kanaan fudhadhu 3 baay'isuu 5dha jechuudha. Gama biraatiin warra kana lamaan fudhadhaa jechuudha. Eenyutu wanni irra xiqqaa qaba kana jechuun exponentii xiqqaa baay'atan immoo lamaan isaanii exponentii wal fakkaataa qabu waan ta'eedhaaf 3 baay'isuu 5 fudhadhaa jechuudha. 3 baay'isuu 5 koo maalidha? GCF dha jechuudha. GCF of 15 fi kan 30 asumatti yoo ilaaltan 15 fi 30 wal jedhamu tiree 3 baay'isuu 5 ta'a jechuudha. 3 baay'isuu 5 immoo meeqa isiniif kenna? 15 isiniif kenna jechuudha. Final answering keessan kana fakkaatti lakkoofsota of fudhachuudhaan isin immoo solve gochuu dandeessu. Mata dureen nuti itti aanee dhufu LCM dha. LCM lakkoofsota lama hojjechuudhaaf immoo kan A fi B hojjechuu jechuudha. Ansaanis steepiin wal fakkaataa hordoftu. Steepiin jalqabaa factorize gochuudha jechuudha. Maal itti fayyadamnee? Prime factorization itti fayyadamnee. Factorize erga gootanii steepii lammaffaa irratti immoo maal gootu jechuudha. Faktoroota gama lamaan iyyuu jiran kan exponentii guddaa qaban jechuudha. So ishee kan maal jenna jechuudha. Large exponent ilaaltu. Isa gubbaatti maal ilaaltu turtanii? Exponentii xiqqaa ilaaltu turtanii jechuudha. Isa kana immoo large exponentii fudhattu jechuudha. List common multiple jira. List jechuun xiqqoodha. Faallaasaa garuu large ilaaltu exponent irratti immoo. Mee ammas kanuma 24 fi kan 60 fudhannu. Example warma gubbaatti fudhachaa turre jechuudha. Example jalqabaa keenya maal fudhannu? List common multiple of what? Kan 24 fi 60. 24 keenya akkamitti factorize goonee turre? 24 keenya ni qixxaatti lamaaf meeqannee 12 jennee lamaaf meeqannee 6 jennee lamaaf meeqannee 3 to the power of 3 time 3 jennee turre jechuudha. 60 keenya meeqa jennee turre? Lamaaf meeqa 30 lamaaf 15 inni kun immoo 3 5 gaa jechuudha. To the power of kun immoo ni qixxaata to the power of 2 time 3 time 5 dha jechuudha. Kan isa kana gama lamaanitti kan argamu wanti jedhamu hin jiru. Gama lamaanitti kan argamu amma 3 lama asiitii lama argama asis lama argama jechaa turre jechuudha. Iddoo lamaan isaatti kan argamu osoo hin taane kan isa kana immoo exponentii guddaa kan qaqqabani lakkoofsa tokko lafatti fudhatiin hambisiin fudhattu jechuudha.
asitti ekspoonentii guddaa kan qabu sadiidha jechuudha. Asii immoo wal fakkaataa waan ta'eedhaaf tokkuma isaan fudhadha. So isuma kana fudhadha, sadii isa kana fudhadha jechuudha. As kana shan hin jiru ture miti shan lafatti hafuun qabu gaa. Sababni isaas otoo greatest common factory ta'ee shan lafatti hambisa ture. So shan kositti nan baladhaa jechuudha. So warra raayitii kana sadan isaanii barreeffadha. 2 the power of 3 time 3 time gara sitti immoo eenyuun qaba jechuudha. Ishee gara asiitiin immoo meeqa eenyuun qaba? 5 hin qaba jechuudha. Warra kana hunda isaanii walitti baay'istu. Meeqa isiniif kennaa? LCM keessan jechuudha lakkoofsa ittiin beektu. Isheen kuni 8 taati. 8 baay'isuu 3 baay'isuu 5 jechuudha. 8 baay'isuu 3 meeqa? 24 akkan dogoggorreef jedhanii baay'isuu 5 jedha jechuudha. 24 baay'isuu 5 meeqa? 120 isiniif kennaa jechuudha. Isin immoo baay'isuu dandeessuu fi keessanii. LCM kan itti aanee jiru LCM 20 80 fi 4 fi 50 barbaanna. LCM warra kana barbaaduu fi haaluma isa jalqaba waliin hojjetaa turreen waliin hojjennaa jechuudha. Kana jechuun factorize goona step jalqaba irratti tokko tokko isaanii jechuudha. 20 keessan factorize yeroo gootanii 22 irraa jalqabna miti 2 meeqa 10 ta'a. 12 meeqa 5 ta'a. 5 immoo prime number dha waan ta'eedhaa fi 2 the whole square time 5 ta'a jechuudha 20 keessan. Kana kanuufuu 80 dha. 80 prime number dha yeroo factorize gootanii 2 meeqa 40. 40 2 meeqa 20. 20 immoo factorize goone kana waan ta'eedhaa fi 2 si'a 2 gad dhufti 10 taati. Itti aansee ammas 2 fi 5 kun meeqa taati? 5 taati jechuudha. 2 the power of 4 time 5 dha jechuudha inni kun. 2 the power of 4 time 5. Finally kan 450 450 factorize yeroo goonu 450 factorize 2 meeqa jette jechuudha. 2 firamuusaa dirqamichi gootu. So 2 2 5 ta'a jechuudha. 225. Ishiin kun immoo 3 firamti. 3 fi meeqa meeqa gahaa jechuudha. So 3 fi yeroo hortan meeqa meeqa gahaa? 7 75 jechuudha. 75 kunoo eenyu firamuu danda'a jette. Ammas innis 3 firamuu danda'a. 3 fi yeroo hortanii meeqa meeqa gahaa? 2 25 gahaa jechuudha. 25 kun immoo 3 fi firamuu meeqa firamuu danda'a? 5 firama. 5 fi firamuu meeqa meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. So warreen kana walitti baasna. LCM isa kanaa yookaan factoriin isa kanaa meeqa jechuudha? 2 si'a meeqa qabnaa? 3 si'a meeqa qabnaa? 2 si'a takka qabnaa, 3 si'a 2 qabnaa, 5 si'a 2 qabnaa jechuudha. Which is equals to 2 times 3 the power of 2 times 5 the power of 2 ta'a jechuudha. LCM jechuun immoo lakkoofsota hundaa kamiyyuu kan paawarii guddaa qaban fudhannaa jenneerra. Paawarii guddaa kan qabu asiitii tokko 2 the power of 4 jechuudha. 2 the power of 4 fudha gaama jalqaba LCM keenya. LCM jedhee lakkoofsa san ni beektu. 2 the power of 4 fudhee jira. Sababiin isaas isumatu guddaa waan ta'eedhaaf lakkoofsota kanneen yoo ilaaltan iddoo sadanitti yoo ilaaltan asii immoo fakkeenyaaf 2 the power of 2 waan ta'eedhaaf isheen himna. Asii immoo 2 si'a tokko jettee waan ta'eedhaaf isheen xiqqoodha hin himnaa jechuudha. Kanaaf isa guddaan fudhadhe. Itti aansee kan dhufu 5dha. Asii 5 jira, asii 5 jira. The power of 1 dha miti gara beekannoodhaan tokko tokko qabu. Goda kan jiru immoo 5 the power of 2 dha jechuudha. 5 the power of 2 isa guddaa waan ta'eedhaaf isaan fudhadhe. Deemeen itti dabalaa jechuudha. So 5 the power of 2 fudhadheen jira. Kanaafuu eenyu? Kanaafuu komiin ilaaltota hin taane lakkoofsi kamii lafatti nafuu jenneerra waan ta'eedhaaf LCM barbaaduudhaaf 3dha jechuudha. 3 immoo asiitii summa takkaa jiru warra gubbaa keessa hin jiru jechuudha. So 3 the power of 2 qabdu. Taa'im jettanii 3 the power of 2. Kun immoo meeqa isiniif kennaa? Faayinaalii yeroo walitti bobbaastan jechuudha. 16 baay'isuu 25 baay'isuu 9. Which is equals to 3,000 fi 600 isiniif kennaa jechuudha. LCM keessaan kanadha. Greatest common factor yoo barbaade yoo isiniin jedhee kana jechuun GCF keessaan meeqaa jechuudha. GCF keessaniif immoo iddoo komenii isaa barbaaddu jechuudha.
iddoo sadansaatti kan argamu. LCM'n iddoo sadansaarraa gatii hin qabdan jechuudha. Isa paaworii gurguddaa qabu bichaa fudhattu isiniin jedheera. Greatest common factor immoo ishee paaworii xixiqqaa qabdu garuu iddoo hundatti kan argamu. Asiitii lamni jira, asis lamni jira, asis lamni jira jechuudha. Kamtu immoo paaworii xiqqaa qaba. Kun ishee kanadha jechuudha. Sababiin isaas paaworii tokkitee qabdi waan ta'eef yookaan ekspoonentii tokko qabdi. So GCF keenya akkam dharee yoo jettanii tokkoof jira baay'isuun jedha. Ammas iddoo sadansaatti kan argamu. Iddoo sadansaatti kan argamu asii 5 jira. As kanas 5 jira. As kanas 5 jira jechuudha. Kan paaworii xiqqaa qabu immoo eenyudhaan jettan inni kun paaworiin isaa 2 waan ta'eedhaaf hin ta'u. Kan gubbaatii paaworii xiqqaa qaban immoo warra kana lamaan ol qixaa isaan ta'anii fi tokko isaanii fudhannaa jechuudha. So 5 jennaa jechuudha. Time 5 jenna. Sadiin immoo iddoo sadansaatti hin argamu waan ta'eedhaaf sadii dhiifnaa jechuudha. Akka LCM miti egaa sadiin iddoo sadansaa keessayyuu hin jiru. Kana jechuun sadiin as kana jira. Sadiin kan 450 keessa jira. Garuu kan 80 keessa hin jiru. As kana hin jiru. As kanas hin jiru kan 20 keessa hin jiru. Iddoo sadansaatti waan hin argamneedhaaf isa maal goona jechuudha. Hin dhiibnaa jechuudha. So GCF keessan maal tarii waan jettanii koodhaan isiniif kenna jechuudha. LCM keessan 360 GCF keessan immoo koodhaan isiniif kenna. Garaagarummaan LCM fi GCF amma isiniif galeera jedheen abdadha. Mata dureen xumuraa well ordering principles in the set of natural number kan jedhu. Kan immoo definition isaa yeroo ilaallu every non-empty subset of natural number has the smallest element isiniin jedha. Seetiin tokko fakkeenyaaf seetii een kuni non-empty dha yoo ta'e non-empty jechuun empty seetii ta'uu hin qabu jechuudha. Ishee kana ta'uu hin qabu. Non-empty dha yoo ta'e inni kun immoo subsetii eenyuti yoo ta'e jechuudha. Subsetii natural number yoo ta'e smallest number qabaa jedha. Smallest element qabaa jedha. Fakkeenya isinii fudheen ilaala. Keessanii maayiqa haa jennu kitaabni keenyas waan fudhateerudha. Lakkoofsa lamarraa jalqabu 2 haa jennu, 3 haa jennu, 4 haa jennu, 5 haa jennu. As kuni elementii xiqqoo ishee barbaadu jechuudha. Kun saabseetii eenyudha? Saabseetii naachuraal nambaridha jechuudha. Saabseetii naachuraal waa'ee saabseetii immoo yaadadhaa gaa yuunit waan itti deebi'aati. Saabseetii jechuun elementoonni kun hundi isaanii naachuraal nambarii keessatti argamu jechuudha. Sirriidha. 2 naachuraal nambaridha, 3 naachuraal nambaridha, 4 akkasii, 5 akkasii jechuudha. Sababii kanaafuu saabseetii jenna jechuudha. Inni kun immoo elementii xiqqoo qaba. Least or smallest elementii qaba jedha. Smallest jechuun lakkoofsa xiqqoo barbaaddu jechuudha miti eeyyuun. Smallest elementiin as keessaatii eenyudha? Lakkoofsa 2dha jechuudha. So kanuma jechuu barbaadeetu. Lakkoofsa kamiyyuu fudhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf whole numberiin smallest elementiin isaa eenyudha? Eenyurraa jalqaba ture? 0dhaa jalqaba. 0, 1, 2, 3 jennee deemna miti. Smallest elementiin isaa yookaan immoo lakkoofsi xiqqaan isaa eenyudha waan jettanii 0dha jechuudha. Isaa smallest isaa eenyudha jennare 0 jennaa jechuudha. This is the final discussion that we stopped today. Yeroo itti aanutti mata dureedhaan walitti deebina. Galatooma.